meeshaalee maxbakaa yookiin mana keessaa isa haara'ee dhufe namooti barbaadanis tahee akkasuma meeshaalee haaraa babbareedaa diizaayinii fi rakabootiilee Dubaayii aadaa fi ammayyaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota jirtu amantiif kutaana sooliin qoodiin akkuma sitti argitan meeshaaleen kunneen haara'aa seenee jira. Namooti barbaadan qofaa fi osoo hin dhumatiin heeloo jedha. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 akkuma sitti argitan saanileen kunneen sadarkaa qaba. Darzan isaa yookiin fireen 12 1108 1106 1200 illee hanga barbaadaniin dabareen sadarkaadhaan argachuu dandeettanii. Asitti saaniin kun zebraadhaa hedduu kan bareedu akkasumas immoo diizaayinii hedduudha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa saanii zirgee roga afriin geengoon akkam isiniin jedhaare isinit diizaayiniilee hedduu babbareedanii fi kalariilee hedduu babbareedantu iyyuu seene namootiin hedduun jechuudha. Viidiyoo meeshaa tokkoon kan ebaluu jedhanii osoo gadi hin dhiisini yoo kan gadi hin dhiifamne ta'e waan hojii san dhiisan yookiin dhaaban itti fakkaata. Akkasii miti lafti roobaa gannaa hojiidha yeroo hunda viidiyoo waraabuun meeshaa gadi guuree namatti hin tolu humna namaati jechuudha. Isinii galaami meeshaa nam tokko baaste kaartoonii keessaa ammootu deebitee waraabdee kaartoonii deebiftee ashayidee waan hedduu lifaatii hedduu dadhabbii hedduu qaba. Kanaaf ammoo yeroo hunda namallee akkasittiin argattu sillee yeroo hunda akkasitti mijaa'u waan ta'eef yeroo tokko darbee jechuudha. Haaluma kanaan meeshaalee yeroo gadi isinii dhiisanii hojii akka itti jiru kun tiriidha jechuudha. Tirii noormaalaa adiidha. Itti fufnu jajjabeessuu fi meeshaalee keessan ajajachuu hin dagatina. Lakkoofsa kiyya namootiin hedduun nagaafattan baay'een keessanii lakkoofsi kiyya isuma yeroo hunda viidiyoo gadhiisu viidiyoo gubbatti isiniif maxxansa. Maaliif jennaani namni hundi keessanuyyuu osoo viidiyoo seeran laaltanii silaa jechuudha lakkoofsa kana hubattanii caqaftanii jettanii wayitti weedhiifama isiniin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti ammoo kan waxiiti yookiin kan ittooti namootiin hedduun jechuu kan sirriitti addaan baafattanii beekuu qabdanii. Kan ottoo kuni diizaayinii adda addaatiin jira. Abbaa lamaati. Kana jechuun sahnii waxii itti baasan lama cilfaa lamaa fi sarbiisii isaa qaba. Kan afuriillee sahnii ittoo itti baasan kurree wajjin afurii fi cilfaa afurii fi sarbiisii isaa qaba. Walitti gaxaa meeqa jechuudha. 448 irratti eda'u 12 gaxaa 13 jechuudha akka afaan arabaatitti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gaxaa 13 talattaa shagaxaa jechuun meessinummaan laala. Inni kun kan 2000 jira, kan 1800 jira. Sarbiisiin isaa bichaan addatti itti fayyadamuu dandeettanii. Sarbiisiin kunniin illee jechuudha 1500 birrii 1000 1600 birrii 1300 illee akka barbaadanii akka jabinnaa fi sarbiisiin suni hedduu bareedaa ta'e isinii galaami jabinna isiniin jedhu meeshaan wal caalaa meeree hundi isaa sadarkaa qaba. Inni kunillee akka sarbiisitii baay'ee laaftudha. Qarshiinis 1500 illee 1600 tunillee bakka jechuun bareeduu malee hin soba maayikaa jechuun pilaastikii isinii galee fakkeenyaaf warri biyya arabaa jirtanii kan maamuulaa halaawaan adda addaa itti ashaganii suuqaa bitanii sanii hin jaaladhu isa kana birrii bichaadha jechuudha. Kanaaf sarbiisiin kanumatu bareeda. Akkuma sitti argitan feermuuziidhaan distii saramiikaa namootiin adda addaa nagaafattanii akkasuma mootuyyuu jookiidhaan makarajii aananii adda addaa maxbashaa meeshaan hedduudha. Kana sanii odoo hin tahin maankaalee cilfaalee maxbashaanii diizaayinii adda addaatii fi shariikaa adda addaatiin jira. Maxbashaa kanneen ammoo baay'ee jaaladha jechuudha. Kanaaf maxbashaan hundi isaa sadarkaa qaba. Furda jira, haphi jira, akkanumaan kasobamu jechuudha. Kan biyya keessaa kan biyya alaa kana hunda isaa addaan baasnee tahimaaf osoo hin tahini birri isaa qofa osoo hin tahin birri jaalachuu odoo hin tahini akkaataa meeshaatiin meeshaa kana bitachuu dandeenya isiniin jedha. Maxbashaa kanneen baay'ee jaaladha. Kurreen isaa gizaaza, keessi isaa illee guddaa golboodha. Saayiziin qophaa'ee ajajaan dhufaa isiniin jedha. Namootiin hedduun jechuudha meeshaalee mana keessaa jechuu akkanumatti ilaaltanii jaalachuu odoo hin tahini maaltu na fayyada. Fakkeenyaaf amma meeshaa kana yeroo meeshaa namaa rattabnu yookiin ammoo erguu fi qopheessaa jirruudha. Maaliif jennaaniin meeshaan hedduudha. Viidiyoo waraabuun yeroo hunda namatti hin tolu. Haala kanaan binne daraddarree fi rattabnee fi erginaaf jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya
kiyya wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii yeroo keessattuu jechuudha yeroo hunda gagguuranii meeshaa kana jechuu gadi guuranii takka takka waraabuun hedduu ulfaata humna nama lama sadii barbaachisa kaameramaanii wajjin hojii salphaa fakkaachuu danda'a viidiyoo daqiiqaa 8 fakkaachuu danda'a daqiiqaa 8 9 7 daqiiqaa 6 kana daqiiqaa muraasa irratti dubbatuu fi ati dandeettii si barbaachisa yookiin ammoo yeroo illee qabaachuu firiillee ta'uu si barbaachisa kanaaf isiniin jedha meeshaalee kanneen akkuma asitti argitan kanatti kunoo maashaallah tabarakallah binnee ergaa jirra isiniin jedha daqiiqaan kun daqiiqaa muraasa namooti meeshaa barbaadan qofaa fi viidiyoon har'aa kun warri sirriitti meeshaa na biraa qabdanii wanni isin beekuu qabdan meeshaan gariin hin argama hin dhufa hin argama hin dhabama kanaaf kan hin jirre eegaa irratti waliin gahaa isiniif bita jechuudha namootiin amma meeshaan isaa jalaa dhabame tokkoffaa jechuudha wanna akka distii maashina shunkurtii injira originaala barbaadeeti kan eegaa jiru kun ammallee jechuudha mucattii tana nam afurtuyyuun ajajate distii tana wanni isin beekuu qabdanii abbaa afurii jirti akkasuma abbaan 7 jira abbaan 8 illee jira distiilee kanneen illee obsaan eegaa jira akka fakkeenyatti meeshaa martii meeshaa zaalikaa akkasuma ammootuyyuu meeshaa tikisti meeshaalee ijoollee afuriitu na bira jira mucattiin takkallee achi gara wanna baatuuti maqaa isii hin dogoggore meeshaaleen isaan kanneen kun kakaawiyaan dhabamee jira kun ammotuyyuu kan distiin dhabamee jira ka isiin ajajatte kan ammotuyyuu makarajii litiroota jijjiiramaan ka dhabamee jira isa kanaaf jecha irree godhee namoota hagam isin himee kana isiniif hin himne isin ammoo obsaan yoo na eeggattanii yoo xumuree jedhe isiniif odoon ta'in an hojii kiyya of jalaa geessuu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin jaaladha isin kabajaa isiniin jedha distiin sadarkaa akkuma qabduun qarshiin isiillee garagara akka barbaaddanii fi akka feetanitti isin ammotuyyuu ajajachuu dandeettanii lakkoofsi bilbilaa kiyya kama beeytan sani namootiin haarofni jechuudha amma meeshaa kanneen barbaadan kun meeshaaleen kunneen dhufee jira qarshiin isaa meeqa warri jettaniif ammoo tokko isaatiin qarshiin isaa garagara isiniin jedha jookiin kuma 4 jira burcuqqoo 6 wajjini akkuma sitti argitan kakuma 3,500 jira kakuma 5 jira kakuma 6 jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kakuma fi 500 illee jira kakuma 300 illee jira kanneen miti kunniin garuu ammotuyyuu haga kuma 5tiin isinii gala sarbiisii ka qabullee jira jookileen asitti argitan kunniin rakasa isinitti fakkaatiin widdillee isinitti fakkaatiin gatii jiddu galeessaa isiniin jedha namootiin hedduun jechuudha wanni sirriitti isin hubachuu qabdanii rakabootii Dubaayii biratti meeshaa barbaachisu yoo bitattan baay'ee bareedaadha meeshaaleen kunneen wanni akka feermuuzii akkasuma mootuyyuu sahnii kookisii yookiin kan qorsoo yookiin kan mukessiraataa isiniin jedha san qofa osoo hin tahin dirqamaa miti waan dandeettan bitadha waan dadhabdan dhiisa akkasuma ammoo silaa meeshaa kanarratti waa'ee meeshaa firnicharaa dubbachuun barbaadu meeshaan firnicharaa jechuudha namni gaafa qofa doon tahin ajajachuu barbaadanii gatii bareedaa tahee fi jiddu galee diskaawuntii argachuu dandeettanii namootiin gola hirribaa guutuu ajajattan jechuudha sababbii ofii kennaa eegalleef jecha isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kiyya ammoo laayik sheer godha rakabootiin Dubaayii kunniin illee dhufee jira kalarii silvarii fi bifa warqiitiin yookiin ammotuyyuu warqaamaa isa jettaniin fi dahabii fi fuddaadhaani jechuudha diizaayiniilee hedduun meeshaalee 3 wajjini kan sukkaaraa fi kan jabana kan girgiraa isiniin jedha diizaayinii hedduudha namoonni barbaadan ammoo mana dubbisa qarshiin tokkoon isaa kuma 26 fi 500 jira kuma 25 fi 800 jira kuma 24 300 illee jira akkasuma rakabootiin Dubaayii kuma 14 irraa kaasee hanga kuma 300 illee jira kana jechuun rakabootitu kuma 300 jechuun keessa waan hin oolle meeshaa isaa wal fakkaatu jechuudha jookii isaa wal fakkaatu akkasuma immoo sarbiisii akkasuma siinii kan aananii kan maalii wanna jechuun walumaa galatti isa fakkaatu walirratti tagmii godhuuf yookiin babbareechisuu fi akkuma sitti argitan jookileen kunniin illee babbareedanii amma haaraya dhufee jira namootiin barbaadan lakkoofsa bilbilaa 978 yoo jechi kiyyaa fi haasofni kiyya isin jalaa jarjare iskiriinii irraa fayyadamuudhaan koomantii yaada babbareedaa nagaatti horaa bulaa meeshaa qofa ajajachuuf heloo jedha.